Har'a mata duree tokko keessumaa kan haadholiin yeroo jalqabaaf daa'ima godhatan yeroo hedduu irra deddeebi'anii gaafatan irratti deebii gabaabaan qabadhee jira. Gaaffiin kunis daa'imni koo baay'ee rafaa yookaan raftii rakkoo qabaa kan jedhudha. Mee daa'imman waggaa jalqabaa, waggaa lammaffaa, waggaa sadaffaa, ji'a jalqabaa keessa sa'a meeqa rafuu? Maaltu kana fidaa? Akkasumas immoo yoo maal ta'e sirrii miti kan jedhu akka armaan gadiitti waliin haa ilaalla. Akka waliigalaatti garuu yeroo haadholiin daa'imni kun sa'a dheeraa rafa jedhanii sa'aatii meeqa jennee gaafachuu qabna. Maaliifi hirribni daa'immanii akka nama gurguddaa miti. Namni gurguddaan sa'a dheeraa rafa yoo jennu sa'a 8-9 warra rafa taanaan sa'a dheeraa jenna. Daa'imaaf immoo umurii daa'ima sanaa fi akkasumas sa'a meeqa rafa guyyaatti kan jedhu adda baasuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf ogeeyyiin fayyaa yeroo hedduu daa'imni sa'a dheeraa yookaan yeroo dheeraa rafa jedhanii yeroo haadholiin kaasan guyyaatti sa'a meeqa rafa akkasumas umuriin isaa meeqa kan jedhan adda baasuun gaaffii jalqabaadha. Mee asumaan gara deebiitti taasisnu. Akkuma beekamu egaa guddinni dhala namaa wal qabataadha. Daa'imni gadameessa keessatti guddina jalqabee jiru erga dhalatee booddees itti fufa. Hirribas gaafa laallu gadameessa keessatti daa'imni yeroo da'umsi ga'uuf jedhu naannoo ulfa 7-38 booda jechuudha. Yeroo isaa persentaa 90 ol hirribaan dabarsa. Yoo xiqqaate isaa 20 ol rafa jechuudha gadameessa keessatti naannoo yeroo ciniinsuun ga'uuf jedhu. Akkasumas immoo wanti kun xiqqoo fooyya'ee itti fufuudhaan dhalatanii naannoo ji'a jalqabaatti immoo daa'imman giddu galeessaan guyyaatti sa'aatii 16-18 rafu. Darbee darbeerree hanga sa'a 22tti kan rafan jiru daa'imman akka dhalatanii. Kun kanuma gadameessa keessatti jalqaban xiqqoo fooyya'ee itti fufa jechuudha. Keessumattuu daa'imman harma sirriitti hodhanii quufan yeroo dheeraa rafu. Kan aannan harma haadhaa sirriitti argatanii sirriitti quufanii rafan guyyaa keessatti yookaan sa'a 24 keessatti hanga sa'a 20 illee rafuu danda'u jechuudha. Ji'a jalqabaa kun noormaaliidha. Kana haadholiin hedduun kana yeroo isaan akka rakkootti ilaalanii gaafatan kan nuti agarru. Kun deemsuma guddinaa keessatti wanta argamudha, wanta fooyya'aa deemudha jechuudha. Daa'imman yeroo dheeraa rafanii gidduun beela'an yeroo hedduu dammaquun kan bu'an yoo ta'u, daa'imman tokko tokko immoo ji'a jalqabaa beela'anillee dammaquu dhiisuu danda'u. Kanaaf maal gorsina yeroo hedduu haati garaagarummaa sa'a lamaatti hanga garaagarummaa sa'a sadiitti guyyaa isaa ta'u halkan miilla yookiin gurra isaanii tuttuquudhaan harma afaan kaa'anii dammaqsuma hoosisuun barbaachisaadha. Beela'anii illee hirribaa ka'uu dhiisuu waan danda'aniif sa'a dheeraa waan rafaniif keessuma ji'a jalqabaa. Haa ta'u malee ji'a jalqabaa booda daa'imman yeroo beela'an ni dammaqu. Yeroo dammaqan kana immoo yeroo beela'anii dammaqan ni ba'u. Yeroo kana haadholiin hedduun ni kennuuf. Sa'a isaanii rafanis xiqqaataa deema ji'a tokkoffaa booda. Mee akka waliigalaatti umuriidhaan bakka adda addaatti guyyaaf halkan jennee ilaalle ji'a jalqabaa guyyaa sa'a 7 hanga 8 halkan sa'a 9 hanga 10 rafu. Waliigala sa'a 16 hanga 20 jechuudha. Ji'a 3 hanga ji'a 6tti immoo guyyaa sa'a 5 hanga sa'a 6 halkan sa'a 7 hanga sa'a 10 rafuu danda'u. Hanga naannoo ji'a 6tti. Kanaaf giddu galeessaan sa'a 14 hanga 17 rafuu danda'u jechuudha ji'a 3 hanga ji'a 6tti. Ji'a 7 hanga ji'a 9 guyyaa sa'a 2 hanga 4 halkan immoo sa'a 10 hanga 11 rafu. Waliigala sa'a 14 hanga 15 rafu. Ji'a 10 hanga 12tti guyyaa sa'a 2 hanga 3 halkan 10 hanga 11 waliigala 14 hanga 15 rafu jechuudha. Kun sa'a dheeraadha. Akkuma umuriin isaanii dabalaa deemeen turtiin hirriba isaanii hir'ataa deema. Booda immoo erga waggaa tokko ta'anii booda immoo waggaa 1-2 gidduu halkan sa'a 11 hanga 14 guyyaa immoo sa'a 1 hanga 2 qofa naappii fudhatu. Ijoolleen waggaa 3 booda guyyaa guyyaa rafuu ni dhiisu. Halkan qofa sa'a 10 hanga 13 rafu jechuudha. Waggaa 3 hanga waggaa 5tti. Ijoolleen yoom guyyaa rafuu dhiisu kan naappii fudhachuu dhiisu yoo jenne naannoo waggaa 3dha. Sanaa booda waggaa 6 hanga 12tti sa'a 24 keessatti 9 hanga 12 jedhama dabalama deemee naannoo waggaa 18 booda adaalti ta'a jechuudha. Nama guddaa akka ta'u sa'a namni guddaa rafu tokko rafu. Sa'a 7, 8, 9 naannoo kana jechuudha. Kun deemsa guddina keessatti mul'atudha. Kanaaf daa'imman ji'a muraasa jalqabaa sa'a dheeraa rafuun noormaaliidha. Kun kan yaaddoo qabu miti. Kanaaf egaa akka waliigalaatti daa'imman ji'a jalqabaa hanga sa'a 18 hanga 20 rafuu danda'u. Obsinee garaagarummaa sa'a 2-3dhaan hirribaa dammaqsinee harma afaan keenya hoosisuu qabna. Ji'a tokko booda garuu ofuma isaanii dammaqanii harma ni hodhu. Sa'a dheeraa rafuun noormaaliidha jechuudha daa'imman biratti. Akkuma guddataa deeman duureeshinii yookaan turtiin hirriba isaanii hir'ataa deema. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Turtii gaarii.